Nagaa Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u ijoollee. Baga nagaadhaan deebitanii kara qophii sagantaa xaabitaa dhuftanii har'as gaa Waaqayyoo nu gargaarii jennaan faarfannaa, kadhannaa fi lallaba yookiin immoo barsiisa gabaabduu sagalee Waaqayyoo keessaa fidannee dhufneerra. Egaa barumsi keenya har'aa isa ja'affaadha. Waaqayyo baay'ee nu gargaareera. Egaa nu wajjiniin turaatii dhaggeeffadhaa. Waaqayyo immoo har'a waan nu barsiisa. Waan moonuuf ibsaa nu waliin turaa nu dhaggeeffadha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Akkuma beekamu gaa har'as Waaqayyoon kadhachuudhaan sagantaa keenyan jalqabna. Anaa wajjiniin kadhadhaa. Yaa Waaqayyo waa'ee guyyaa har'aaf galatoomi. Araara keef gaarummaa keef galatoomi. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Hubannaa fi ogummaa nuuf kenni. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee waan anaa wajjiniin kadhattaniif. Har'a faarfannaan dur ijoollee gaafa ture faarfachaa ture tokkoon gabaabsee isinii faarfadhaa. Muuziqaan qabu garuu faarfannaa bareedaadha. Obsumaan na dhaggeeffadhaa gabaabseen isinii faarfadhaa. Yesuus ati waaqumaa. Yesuus ati waaqumaa. Waaqni akka keetii eessatti argamaa? Eessatti argamaa? Eessatti argamaa? Gurguddoonniif beektoonni sin qixxaatanii hidhaa namaa hiikuu hin danda'an. Eeyyee hin danda'anii dhugaadha hin danda'anii. Maqaan kee haa mo'u Waaqaaf lafarratti. Nusi waaqessina hanga jiraannutti. Hanga jiraannutti moo'i'atumti. Yesuus ati waaqumaa. Yesuus ati waaqumaa. Waaqni akka keetii eessatti argamaa? Eessatti argamaa? Eessatti argamaa? Gurguddoonniif beektoonni sin qixxaatanii hidhaa namaa hiikuu hin danda'an. Eeyyeen hin danda'anii dhugaadha hin danda'anii. Maqaan kee haa mo'u Waaqaaf lafarratti. Nusi waaqessina hanga jiraannutti. Hanga jiraannutti moo'i'atumti. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo isinaa eebbisu. Amma immoo gara dubbii Waaqayyootti fufna. Tole egaa waan torbee darbee barannee wal yaadachiisuudhaan barumsa keenya jalqabna. Torbee darbee ijoollee yoo hin yaadattu ta'e ijaaraa ogeessaa fi ijaaraa gowwaa jennee walii wajjiniin barannee turre. Kan ammoo kan nuun baranne Maatiyoos 20 dhiifamanaa godha. Kan ammoo kan nuti baranne Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irra kan jiru waa'ee ijaaraa gowwaa fi waa'ee ijaaraa ogeessaa Gooftaan Yesuus fakkeenya godhee fudhatee nu barsiise isa walii wajjiniin baranne. Irraan deebi'aa Maatiyoos 7:24 irratti argama. Egaa yeroo isa dubbannee Gooftaan Yesuus maal jedhee namni dubbii isaa dhaga'ee hojiirra oolchuu akka nama mana isaa dhagaarratti ijaarratuuti. Namni dubbii Gooftaan Yesuus dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine akka nama mana isaa cirracharratti yookiin ashawaarratti ijaarratuuti jedheetu Gooftaan Yesuus fakkeenya kanaan nu barsiisee ture torbee darbe. Egaa yeroo baranni sana fakkeenya fudhannee turre duuka buutonni Kiristoos dubbii Kiristoos itti hime hundumaa hojiirra oolchuudhaan mana isaanii dhagaarratti ijaarratanii rakkina baay'ee keessa darbanii akka isaan mootummaa Waaqayyoo seenuu danda'an illee walii wajjiniin barannee turre. Akkasumas immoo namoonni akka warra Farisootaa dubbii Waaqayyoo isa dhaga'anii hojiirra oolchuu dadhabuudhaan akka isaanii kufaa turan yookiin immoo akka isaan Gooftaa Yesuusitti amananii fayyuu dadhaban walii wajjiniin ilaallee turre. Egaa isaan akkasii waa barattanii jireenya keessan keessatti akkasiin
hubannaa guddaa argattanii abdii guddaan qaba. Egaa gargaarsa waaqayyootiin anis isinis warra ijaaroo ogeessa warra dubbii waaqayyoo dhaga'ee dhagaarratti akka nama mana isaa ijaarratu jireenya keenya jabeessinee akka ijaarrannu abdii guddaan qaba. Har'ammoo waaqayyo nu gargaaree nu geggeessee barumsa haaraa fidannee dhufne mee obsumaan nu dhaggeeffadhaa itti fufneetu baranna. Barumsi keenya har'aa Yesuus tiksee gaariidha kan jedhudha. Tiksee gaariidha Yesuus kan jedhudha. Isa walii wajjiniin baranna. Lukkisii nuti irraa barannu har'aa Yohaannis boqonnaa 10:11 irratti argama. Innis akkas jedha. Nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Yesuus tikseen gaariin anaa. Tikseen gaariin lubbuusaa hoolotaa fi in kennaa jedhee jedha itti fufaa lukkisiin kuni dheeraadha. Hundumti keessanuu akkasin dhaxxanii Yohaannis boqonnaa 10 guutuusaa akkasin dubbistanan barbaada. Sababiin isaa barumsi keenya har'aa guutuunsaa achi keessaa dhufe. Garuu lukkisii kanan keessaa fudhadhee akkuma mata duree yookiin akkuma lukkisii tokkotti godhe irra deebi'ee dubbisu. Yesuus tikseen gaariin anaa. Tikseen gaariin lubbuusaa hoolotaaf hin kennaa jedhee jedha. Isin immoo dubbistuu mee ijoollee? Isinan eega. Tole waaqayyo sinaa eebbisu gaa. Har'a akkuma jenne gaa waa'ee tiksee gaarii kanaa baranna. Yesuus tiksee gaariidha jenneetu walii wajjiniin ilaalla. Ijoollee isinii hoolaa tiksitanii beektu? Hangaafan ijoollee ture jabbiidhaa fi sa'a tikseera. Egaa biyya keenyaa horii gaafa tiksinuu hoolaallee gaafa tiksanii boroodhaan goraniitu oofaa adeemu malee fuuldura goranii akka fakkii kanarratti argitanitti hin oofani. Saba Israa'el biratti garuu lafa gooftaan Yesuus barumsa kanatti barsiisetti tikseen hoolotaa fuula dura hoolotaa adeema malee duubaan hin adeemu. Egaa gooftaan Yesuus akka kanattidha kan inni asitti dubbiisaa nu barsiise. Egaa tikseen yeroo hundumaa dura bu'eetu adeema, hooloonni immoo isa duukaa bu'aniitu adeemu jechuudha. Adda biraa immoo hooloonni sagalee tiksee isaanii dhaga'anii duukaa bu'u. Beeku adda baasanii tiksee baay'ee jiru keessaa kan tiksee isaanii adda baasanii waan beekaniif yeroo sagalee isaa dhaga'anii duukaa bu'u. Adda biraan immoo hooloonni yoo tiksee adda biraa dhaga'an isa jalaan qabani. Yeroo tikseen isaanii inni dhugaan dhufu sana duwwaa yeroos duwwaa dhaga'aniitu sagalee isaa adda baafatanii qulqulleeffatanii isa duukaa bu'u. Egaa barumsi kun seenaa kanarratti yookiin immoo akkaataatti hoolaa tiksan kanarratti kan hundaa'edha. Egaa akka aadaa Israa'elitti ga'een tiksee maalinni yoo jennee ilaalle akkuma biyya keenyaattu tikseen ga'ee yookiin hojii qabaa. Ga'eensaa maalinni jennee yoo ilaalle tokkoffaan tikseenii hoolota waan hamaarraa tiksuudha hojiinsaa. Hoolota wanti baay'ee nyaachuu danda'a, leenci nyaachuu danda'a, bineensi adda addaa waraabessillee nyaachuu danda'a. Bineensi adda addaa hoolota waan nyaachuu danda'uuf egaa tikseen hojiinsaa tokko hoolota kana bineensa hamaarraa tiksuudha jechuudha. Adda biraan immoo ga'eenii tiksee hoolota nyaachisuu fi obaasuudha. Dura adeemeetu lafa margi gaariin jirurra geessee, lafa bishaan jiru geessee, achi oolcheetu achitti hoolaa nyaatanii dhuganiitu deebi'anii qe'eesaaniitti galu jechuudha. Nyaachisuuf obaasu. Adda biraan baasee dhumaa galcha karaatti agarsiiseetu dura bu'eetu fuudhee deemaa, dura bu'eetu fuudhee galaa, karaama itti agarsiiseetu baaseetu isaan galchaa jechuudha. Ga'een tiksee adda biraan immoo hoolaan tokko yoo cabdee dhukkubsatte, yoo miidhamtee dhukkubsatte, yoo reefuu dhalattee xiqqoo taate akkuma fakkii irratti argitanii miidhamtuu ishee taate yookiin dadhabduu ishee taate sana ol fuudhee baachuunis ga'ee tiksee tokkooti.
Egaa tikseen tokko waan kana hundumaa hojjetaa jechuudha. Waan hamaarraa isaan eegaa, nyaachisee obaasaa, baasee isaan galchaa, akkasumas immoo hoolaa dadhabdee fi hoolaa miidhamte ol fuudheetu baata. Seenaa kanas yoo barree akkaataa gooftaan Yesuus tiksee keenyatti ta'e salphaatti hubachuu dandeenya. Ga'een hoolotaa immoo maalinni yoo jenne, egaa ga'een hoolotaa tokko sagalee tiksee isaanii addaan baafatanii beekuudha. Inni lammaffaan ga'een isaanii tiksee isaanii dhaga'uu abboomamuudha. Inni sadaffaan immoo tiksee isaanii duukaa bu'anii adeemuudha. Inni afuraffaan immoo yeroo miidhaman gara tiksee isaaniitti fiiguudha jechuudha. Egaa hoolonni akkasittiin tiksee isaanii wajjiniin jiraatu jechuudha. Egaa akkuma sila isinitti hime, gooftaan Yesuus tiksee keenya isa gaariidha. Akkamitti akka inni tiksee keenya isa gaarii ta'uu danda'e yookiin maaliif akka tiksee gaarii ta'e walii wajjiniin ilaalla. Garuu tikseen koo, tikseen keessan gooftaa Yesuusidha. Egaa sagalee Waaqayyoo keessatti illee macaafa faarfannaa boqonnaa 23 keessatti maal jedha? Waaqayyoo tiksee kootii jedha. Kanaaf gaa Waaqayyo tiksee hunduma keenyaati jechuudha. Egaa akkuma kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti arginu, tiksee gaariin gaa hoolota isaa gara bishaanii fi gara margaatti in bobbaasa. Gooftaan Yesuusis sagalee isaa kana keessatti kan inni jedhee kanumadha. Tiksee gaariin hoolota isaa gara margaatti yookiin kara dheedichaatti in bobbaasaa jedheetu dubbate. Egaa gooftaan Yesuus immoo jireenya keenya keessatti waan hafuura keenyaaf barbaachisu, akkasumas immoo waan foon keenyaaf barbaachisu yeroo hundumaa nuuf godha. Nyaata keenya nuu kenna, bishaan dhugnu nuu kenna, hundumtuu eebba isaati. Waaqayyo akkasittiin nu jiraachisa. Hundumaa ol immoo Waaqayyo sagalee isaa, ayyaana isaa fi hafuura isaa nuuf kenneetu akka nuun isaan eegamnee tiksamnee jiraannu nuuf godhaa jechuudha. Kanaaf gaa Yesuus tiksee gaariidha. Egaa tikseen akkuma sila isinitti hime, tikseen hoolota isaa waan hamaarraa hin eegaa jedheen isinitti himee ture. Yeroo yeeyyiin waraabessi yookiin bineensi hoolota isaa nyaatu tokko dhufu, akkuma fakkii kanarratti argitan tikseen irraa ari'a, irraa facciseetu hoolota isaa nagaatti fayyaatti isaan eegaa jechuudha. Kunis fakkeenya tiksee gaariiti. Gooftaan Yesuus yeroo hundumaa waan hamaa kan arginuu fi kan hin argine baay'ee nurraa facciseetu nu eegaa jechuudha. Kanaaf Yesuus tiksee gaariidha. Egaa ijoollee dammaqxanii maana dhaggeeffachaa jirtu jedhee namanaa, dammaqaa na dhaggeeffadhaa. Egaa gooftaan Yesuusiin tiksee jiran keessaa kan adda isa godhu maalinni? Gooftaan Yesuus tiksee hoolota isaaf lubbuu isaa dabarsee kennedha. Sagalee Waaqayyoos akkasuma jedha Yohaannis boqonnaa 10 irratti, akkasin dhaxxanii guutuu isaa dubbifattanan barbaada, an guutuu isaa isiniif dubbisuu hin dandeenye. Egaa gooftaan Yesuus tiksee lubbuu isaa hoolota isaatiif dabarsee kennedha waan ta'eef tiksee gaarii, baay'ee gaariidha jechuudha. Gooftaan Yesuus tiksee hundumaarraa adda kan isa godhu lubbuu isaa dabarsee nuuf kennuu isaati. Gooftaan Yesuus immoo waa'ee tiksee bitamee nama tiksuu tokko dubbate asuma keessatti, boqonnaa 10 kana keessatti. Maal jedhee? Tikseen horiidhaan qaxaramee nama tiksuu, horiidhaa fedhee kan nama tiksuu jedhe. Hoolonni waan kan mataa isaatii hin taanee fi yeroo yeeyyiin itti dhufu hoolota bittimseetu baqataa jedheetu dubbate. Akkuma fakkii kanarratti argitanii, egaa yeroo tikseen qaxaramee yeroodhaaf, horii argachuudhaaf, horii fudhachuudhaaf fedhee yeroo hoolota kan mataa isaatii kan hin taane tiksuu, yoo yeeyyiin itti dhufe baqateetu fiiga malee yeeyyii dura dhaabbatee irraa ari'ee hoolota isaa irraa hin oolchuu jechuudha. Gooftaan Yesuus garuu yeroo duuti gara keenyatti dhufe, cubbuun nu ajjeesuuf yeroo ture, lubbuu isaa dabarsee kenneetu nuun hin oolchee ofii isaatiif nuuf du'ee jechuudha. Egaa ijoollee tikseen bara kanaa horii fedhanii nama tiksan jiru jettanii gaafachuu dandeessu. Egaa
Akkuma sila isinitti himee tikseen waldaa kiristaanaa jiru isaanii waaqayyoon nuuf kennee baay'ee jaallannaa baay'ee kabajna. Garuu tikseen dogoggoraa tokko jiru. Isaan immoo akkam namaan jedhu akkasiniin jedhu ani isinii fi sii fi waaqayyo gidduun dhaabadhee jira. Ani yoo siin kadhadhe duwwaa waaqayyo kadhannaa kee dhaga'a. Ana duwwaatu beekaa waa'ee kee malee anatu sii fi waaqayyo gidduu dhaabatee jira jedhanii kan nama soban tikseen adda addaa jiru biyya lafaarra. Gooftaan Yesuus bara dubbataa turetti warri Farisootaa waan akkasii yaadaa turani. Egaa bara kanas tikseen sobaa jiru jechuudha. Isaan maal jedhu ani yoon sii kadhadhe malee waaqayyo kadhannaa kee siin dhaga'uufaa kan namaan jedhantu jira. Egaa tikseen sobaa adda addaa immoo jiru jechuudha. Isaanirraa immoo of eeggannaa. Unuungaa tikseen keenya inni guddaan Gooftaa Yesuusidha. Isaan tiksamna. Akkasumas immoo waldaa keenya keessaa jaarsolii luboota abbaa wangeelaa waldaa keenya keessa jiran isaaniinis hin tiksamnaa hin abboomamnaa fi jechuudha. Egaa barumsa keenya walitti finnee walitti qabnee ilaaluudhaaf garaagarummaan Yesuusii fi tiksee horii fudhatu gidduu jiru maalinni Gooftaan Yesuus hoolota isaaf dabarseetu lubbuu isaa fi jireenya isaa kenne. Kun immoo Gooftaa Yesuusiin tiksee guddaa tiksee gaarii isa godhaa jechuudha. Egaa Gooftaa Yesuusiin wanti adda godhu waaqolii adda biraa keessaa yookiin immoo raajoota adda biraa keessaa wantoota namoonni itti amanan waan baay'ee keessaa Gooftaa Yesuusiin kan adda godhu lubbuu mataa isaa jireenya mataa isaa lubbuu mataa isaa dabarsee nuu kenneetu ofii isaatiif nu oolchee jechuudha. Kun Gooftaa Yesuusiin tiksee gaarii isa jechisiisaa jechuudha. Tikseen kaan immoo bu'aa argachuuf, horii fudhachuuf, maqaa argachuuf waan akkasiidhaaf nama tiksuu isaanirraa immoo of eeggachuu qabna. Unuun garuu kan unuun gammadu waaqayyoon immoo galateeffachuu qabnu tiksee gaarii waaqayyoon yookiin Gooftaa Yesuusiin qabaachuu keenyadha. Egaa ga'een immoo jira. Unuun hoolota waaqayyooti. Yesuus immoo tiksee keenyadha. Lamaan keenya ugaa ga'ee qabna. Sila sin barsiiseen ture waa'ee tikseef waa'ee hoolota lamaanuu akka isaan ga'ee qaban walii wajjiniin ilaallee turre. Egaa ga'een keenya akka hoolota Yesuusitti ga'een keenya maalinni yoo jennee ilaalle ga'een keenya sagalee Yesuus addaan baafannee beekuudha. Ga'een keenya Yesuus duukaa bu'uudha. Ga'een keenya Yesuusiin dhaga'uudha. Ga'een keenya yeroo dadhabnu gara Gooftaa Yesuusitti dhufuudha. Egaa ga'een hoolotaa yookiin ga'een kiristaanotaa isa kanadha jechuudha. Ga'een Gooftaa Yesuusoo maalidha yoo jettan Yesuus immoo ga'ee isaa beekaa inni yeroo hundumaa ga'ee isaa hin raawwata isinuma yaadachiisuudhaafan dubbadhaa. Ga'een Yesuusii nu geggeessuudha nutti dubbachuudha yeroo hundumaa kana godha Yesuusii. Maqaan isaa eebbifamu. Yesuus tikseerraa nuti hamaarraa nu tiksuudha. Ga'eensaa yeroo hundumaa kana godhaa jira. Yesuus nu nyaachisuu fi nu obaasuudha. Ga'eensaa foonittillee hafuurattillee Yesuus nu nyaachisaa jira. Yesuus baasee nu galchuudha. Ga'eensaa isas gochaa jira. Yesuus immoo yeroo dadhabnu yookiin yeroo miidhamnu nu gargaaru yookiin immoo ol fuudhee nu baachuu akka hoolaa sila ishee xiqqoo baachaa ture jechuudha. Fakkii irratti akka kanatti nu gargaaruudha jechuudha ga'eensa. Yesuus yeroo hundumaa ga'eesaa kana ba'aa jira. Amanamaadha Waaqayyo. Amanamaa waan ta'eef yeroo hundumaa waan nuun irraa eegnu ga'eesaa kana yeroo hundumaa ba'aa jira. Isa yaadda'uun nurra hin jiru. Amanamaa waan ta'eef unuun garuu ga'ee keenya isa nurraa eegamu kana akka hoolotaatti gochuun nurra jira. Sagalee Yesuus addaan baafachuu, Yesuus duukaa bu'uu, Yesuusiin dhaga'uu, yeroo dadhabnu gara Yesuus dhufuu. Warri kun ga'ee keenya isa hin goona. Waaqayyo immoo ga'eesaaf amanamaadha. Shaakalli nuti har'aa jireenya keenyaa fi barsiisa har'aarraa fudhannu maalinni egaa Gooftaan Yesuus hoolota isaa godhee nu filateera. Inni tiksee keenyadha. Kanaafi akka hoolota isaatiitti sagalee isaa isa dhugaatee addaan baasnee beekuu qabna. Isa duukaa immoo bu'uu qabna.
akkasumas immoo isa dhaggeeffachuu qabnaa. Egaa tikseen kaan immoo kan horiidhaaf nu tiksu immoo yoo jiraate akka macaafa qulqulluu keessatti baranne sila isarraa immoo of eeguutu nurra jira jechuudha. Tiksee isa sirrii hin taane jechuudha. Egaa Gooftaa Yesuusiin dhaggeeffachuudhaan hoolota isaa taanee duukaa buuna. Torbee darbee dubbii Waaqayyoo dhaga'anii hojiirra oolchuun akka mana ofii dhagaarratti jaallachuuti jennee walii wajjiniin barannee turre. Egaa Gooftaa Yesuusiin dhaggeeffannee isa duukaa haa buunu. Faarfannaan isiniif qopheesse. Faarfannaan kun muuziqaan qabu, garuu sagalee Waaqayyoo nuti amma barannee haala faarfannaatiin isinii faarfadha. Sagaleen koollee kan faarfannaa ta'uu dhiisuu mala, garuu isin cal jedhaama obsaana dhaggeeffadha. Lubbuusaa kan kennu tiksee gaariidha. Jireenya kan kennu tiksee gaariidha. Dheedicha kan kennu tiksee gaariidha. Yesuus tiksee gaariidha. Yesuus tiksee dhugaan maqaa koo beekaa. Anis nan dhaga'a dubbii isaas beekaa. Inni tiksee kootii na duraa deemaa. Anis olaa isaatii isa duubaan deemaa. Lubbuusaa kan kennu tiksee gaariidha. Jireenya kan kennu tiksee gaariidha. Dheedicha kan kennu tiksee gaariidha. Yesuus tiksee gaariidha. Tiksee bitamaanii namaaf hin oo'u. Horii argachuu fi kan duraa bu'u. Hoolonni kan isaa waan hin taa'iniif bineensatti dhiisee baqataa ofiif. Tiksee bitamaanii namaaf hin oo'u. Horii argachuu fi kan duraa bu'u. Hoolonni kan isaa waan hin taa'iniif bineensatti dhiisee baqataa ofiif. Lubbuusaa kan kennu tiksee gaariidha. Jireenya kan kennu tiksee gaariidha. Dheedicha kan kennu tiksee gaariidha. Yesuus tiksee gaariidha. Anis Yesuusiin tiksee koo godhee. Sagalee isaa dhugaa addaan baafadhee. Isa duukaan bu'aa geggeessaa isaatiin. Inni na geggeessaa sagalee isaatiin. Lubbuusaa kan kennu tiksee gaariidha. Jireenya kan kennu tiksee gaariidha. Dheedicha kan kennu tiksee gaariidha. Yesuus tiksee gaariidha. Anis Yesuusiin tiksee koo godhee. Sagalee isaa dhugaa addaan baafadhee. Isa duukaan bu'aa geggeessaa isaatiin. Inni na geggeessaa sagalee isaatiin. Waan na dhaggeeffattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Guyyaa tokko immoo Waaqayyo gaafa haala nu mijeessee muuziqaatti goonee bareechinee asisiniif baasna jennee amanna. Waaqayyo immoo akka inni kana nuuf godhus abdii guddaa qabna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kadhannaa Yesuus nu barsiiseenii sagantaa keenya xumurra. 1, 2, 3. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeen keenya irraa nuuf kenni, yakkaa keenya nuuf dhiisi, nutis warra nu yakkanii fi akka dhiisnu, qorumsatti nun galchiin, hamaa nu oolchi malee, mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen.
Ijoollee waan nu dhaggeeffattaniif Waaqayyoo baay'ee isinaa eebbisu. Ani har'a isinii wajjiniin sagalee Waaqayyoo barachuu kootti baay'een gammadaa. Waaqayyo immoo akka nuun sagalee kanaan jiraannuuf akka inni ayyaana isaa nuuf baay'isus abdii guddaan qaba. Egaa Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Kanumaan sagantaa keenya raawwanneerra. Dhumarratti kan nuti galateeffachuu barbaannu warra fakkii asirratti fayyadamne kana hundumaa nuu kennan Good News Production International and College Press Publishing kan jedhamanii isaaniin galateeffachuu barbaannaa. Artistiin namoota kana hojjetan Waaqayyoo isaana eebbisu, isinis eebbisaanii. Egaa torbee dhufu macaafa qulqulluu kutaadhuma har'a baranne keessaa irra deebineetu walii wajjiniin barannaa. Ammasitti nagaa Waaqayyoo keessa jiraadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu.